Kabachuu kofi na jalta kumata magirrisu sinna baasa karaa kaminuu ansitti siqachuu koon irrisu jiidha olmaan boksaaree dhugaagee noksaaree wallaalaa qaroomsee kokkoobee sinna boonsee jiidha olmaan boksaaree dhugaagee noksaaree wallaalaa qaroomsee kokkoobee sinna boonsee irkooko tatanaaf irkooko irkooko tatanaaf irkooko irkooko tatanaaf irkooko irkooko tatanaaf irkooko. Maaliif wanta baheedu eenyuun dhufee booressa qarruu hati tiksitu burqaa sirraanuu burquu hammaatu songeen bara daafee keefiyyuun gu'u eelaa sitirraa lolaati homaa nama keen godhu summiin ormittiin du'u. Paulosif sitte olchaadhaaf of gaddaa amannatti buusi baasee nagalchaa si sirreessite. Ulfaadha. Hamilee harka keenyaan iddoo taasisneera. Galatoomaa isiniin jenna. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa gammaddaniittu isinitti toleera mi'al takka Waaqayyoon galateeffadhaa. Geggeessitoota biyya keenyaa kan ta'an kantiibaa magaalaa akkuma kana itti aanaa kantiibaa namoota simannaa kana nuuf godhan isaan galateeffachuu barbaanna. Akkuma kanallee namoonni karaa garaa garaatiin hojii kana irratti hojii Waaqayyo milkeessuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa turtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Unus karaa keenyatti Waaqayyo nu wajjiniin ta'e jaalala Waaqayyootiin iddoo kana gahuu dandeenyeerra. Dhukkubsatoota kan ta'an bal'inaan hin kadhannaa fi barsiisi dubbii Waaqayyo lafa kana irratti bal'inaan hin taasifama. Nus sanumaaf dhufne Waaqayyo karaa hundumaatiin nu gargaare wallaansoo baay'eetu jira, lola baay'eetu jira. Waan sana hundumaa cabsee Waaqa iddoo kana nu laateef galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree nuti ittiin iddoo kana dhufne Waaqayyo biraa ergaa fudhannee seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 3 irraa Waaqayyo gooftaan keessan boojuu keessaa isin hin deebisa. Isinii foo'ee saba hundumaa warra ofii isaatii isaan gidduu isin tatamsaase keessaas baasee deebisee walitti isin hin qaba.